Jawaata fitamanii fuula keessan arguu keenya gammachuu guddaadha. Ta'ee hin beeku. Gadaa Oromoo kan qindeessu kan walitti fidu nu amma yoonatti abjuudha. Kun karaa keessanii Oromoo walitti fiduudhaan achi tarkaanfachuun keessanii gammachuu guddaa nu kenna. Biyyi keenya bal'aadhaa. Diasporaan nu jedhu warri biyyaa baanee garaa keenyatu dhiphaadha. Hojii ammanaa kan jalqabdanii biyyi sabi biyyaa Oromoo ala jiruun maal jedhaa maal nu gorsaa dhaamsa maalii nu ergaa kana baruun barbaada. Kan ala jiru hundumtuu sagalee keessan karaa kana dhaga'uu barbaadu akka barbaadu abdiin qaba. Kuni hojjetee dhufee hin beeku. Walitti dhufuun tokkummaa barbaaduun kana caalaa hin jiru. Kanaaf maal nu jedha sanii isin immoo gorsa maalii nu kennitu kana duwwaan barbaadu. Orang Wagari wae biya bakka feetu akka biyyaatti hin jiru. Bitti maaltu namatti dhalagaama handurii dhoqqee keessa utaallee bishaan gungoo achi gadi ciisnee dhugnee horii wajjin utaallee kayak dachee namatti dhugaatti gaarrelee nama laalaa aannulee akkam jirti biyya jechuun waan sablaamati waan hundan namatti deemu. Nu amma warra ala yeroosi angorsi bitti ofii biyya ofiiti huqqatturree haadha ofii haati ofii huqqattee miidhagdu jedhanii gatan haati haati ofii haati ji'a sagal nama baatte oggaa sadii nama baatte ji'a sagal garaatti nama baatte oggaa sadii amma fincaa'ee irratti michoomnee guddanne amma daawwannoo of dandeenyu taate ofii dulloome kana alaa cabatti ola fadha'ee bijaa haadha jechaadha biittuufi kan akka biyya ofii namatti tolu jiru gaaffee coomarree nyaatan. Namoota ala hin banan gorsinu tokkummaa Oromoo kana wajjiniin ta'anii walitti dhufanii wal gorsine kan biyya alaa jirurre waan jedheen chaayinaa dhufeetu hojjeta biyya keenya biyya alaatti dhufeetu hojjeta mootummaa wajjin yoo rakkoo irra jiraate kan gorsu maal jedhan kun amma tarbeezaa naannaa tarbeezaa duraa hin jirre isaan amannee akka biyya ofiitti galanii hojjetanii duutirree biyyaan nama turti jireenyirree biyyaan nama turti hoo dhaqanii ilaalan yoo barbaadan bakka fe'ee soodareedha inni akka mirga isaati kanaan gorsuan Daarfooraa yeroo hundaa nuun dhageenya achitti televezyiinis reediyoonis wanna qabu hin jedhamaa televezyiinidha malee isaan keessatti irree hin argamne soowwani warri biyya alaa kun tokkummaa Oromoo kanaa jalaatti gurmaanii nu beekaa qabna manguddoota qabna. Mootummaarree dubbisnee mootummaa keenya jechaadha afaan keenya dubbata simaa maluu namni nu beeku jiru afaan keenya isa wajjin irree dubbannee rakkoon jiraatirree rakkoo sadiiqnee ilmi ani jedhee oollutti wal jala deemurree wallaa jedhanii inni rafan dubbiin dubbanne yoo xiqqoo jiraatirree akka galee hojjetuuf namni keenya biyya ofiiti biyya bal'oo qabna hin tuqamne waan jedhee hin jenne malee Oromiyaan bal'oo hin tuqamne ittiin hojjetu itti hojjetame as keessatti waan guddaa hojjetanii lafa bal'isanii fi muti kana akka galanii warri alaa kunis akka galee hojjetu kanamoo ammaasitti sinaasawanii garaa kiyya keessa jiru wanni jiru manguddoota sin qabna beektoota sin qabna warra achiitis akka nu dhagaanii dhugaa guutuu nan beekaa warri mootummaa Oromiyaa akka nu dhagaanii akka nu wanni hojjete nan beekaa wannan beeku mani
wajjiniin wanna hojjennu gadaa keessa sinu waan isaan seenu malee waan hojjennu gara walbi kanaaf akka biyyatti galtanii hojjetanii fuudhu. Ambiraa namni biyya ofiititti waa tokkorree oduu buuse ammaanii yeroo hunda maala jedha biyya irratti maaliin ijaarrattani kana eenyutu ijaare kana jedhu jira. Kun yaa ta'u itti bulan malee irra oolan malee itti bulan jedhe. Biyya irra oolan malee itti bulan. Irra oolu shagaa itti buluu rakkoo. Mana tokko irra hin oolanii jigii si baasa namni jigii kottoodhaa irra oolanii gini bakka irrii baasan tura ko oduu qabaatanii irra kanaaf irra oolan malee irra bulan irra oolaa ta'u irra bulaasan immoo kara keenyanii kara mootummaattis hin mijechine manguddoota guddaa qabna beektota si qabna achi afaan keenya dhagaanis namummaan nu jimbuusin jira kanaafu kara saniin daarfooraa sunis galee qabeenya qabuuni amma qabuuni biyya ofiitti tolu akka hojjetudha. Biitti isaa sun oduun baratin barsiise. Oduu har'a makiinaa kobraadhaan deemini fardaaf gaangeen deemee lafa deemee akkuma isaan jedha biyya meeqa dhaqee anam kan amma huccuu gaarii uffannu kana nuti abboonni keenya awwayyadee uffatanii nu barsiisanii abbuma kiyyaa nuti alqabeen nan beekaani abbaan kiyya bara baasuu oduun barsiisanii waggaa 120 bu'e inni wanta sadii afur qaba abbaa fe'ee beeka hin bitata inni yoo siibee biyyaa siibee sunirree nu keessarree hin jirti abbaan lafaa buqqisee biyya kiyyaan deemuudhee achumatti lafa bitatee taa'ee adawuma keessa kanaaf bara baasoo maal jedhan tokko gomma irra bara oduu isa godhatin kottuma lafaan oduu deemu oduu aboyyadee godhatu maaliif qabeenya dhabee oduu ta'in nama kiyyaaf jedheeti gootaraa 4-5 kenna ija keessa nu caffetu kana keessaa deemu hawaasa san keessaa baane oduun baratin nu barsiise oduu yaabbatin nu yaabbachiise yoo ilma ofii baratte haati sun wannoo itti subbumtee ilma koo dhaqii baradhattee kiiloomeetirii 7-8 dhaqnee baranne kana kunnoo duuba ganama sa'aatii 2 deemnee Bishooftutti barachaa baane haayiskuulii amma ga'utti kanaaf hawaasa san keessa waan baaneef kanammoo biyya ofiitti deebi'anii waan qabasan waan ta'usan oduu waan godhatanii waan gaariidha. Namni biyya ammaatu dhufee hojjetaa keenya saba keenya Oromiyaa ofiitti hojjeta baafee innoo waan jedhuudha. Rakkoon addaa jiraata. Rakkoo san keessaa ba'anii itti ofii akka guddatuuf amma daarfooraa kudirree akka argatuudha hin argataan biraattis keenya maal nabuus hin danda'u mirga kuni kanaaf kanaan oduu deemne gaariidha jira akka abbootii gadaa Oromootiin aangoo guddaa sin qabna nu waaqa wajjin nama bal'aa sin qabna beekaa guddaa sin qabna aangoon Rabbiiti namni qabeenyaa wanti aangoon Rabbiiti inni akka oduu deemne biitti keenya hin guddatin jedha Oromiyaa kun hin guddatte achi keessarree waa tokko barsiinne namoota keenya kana keessa alaalaa nurra bira ijjattee barsiiste waan guddaa qaba namni keenya beekaa guddaa qaba namoonni durii xiqqoodhaan jiru namoonni Haile Sillaasee keessa dulloomanii jiran isaan dabran xiqqoodha bakka argita malee jiran hani sa'as Haile Sillaasee dhalatee akka keenyaa kana handarbii keessa bahee dhufetu jira malee naannoo saniin jiru adurdur sun hin jiru namoonni kanaaf hawaasa kana immoo beekuma keenyanis qabeenya keenyanis of gargaarree jaarama jiruu nuu kenne kanan jedhan. Galatoome osoo biraaneen sin gaafadhe gaafii gaafadha gaafii silaa isin gaafattu jalaata wanni sirni gadaa ittiin qeeqamu fi nu hawaasni keessan kennamuun sammuu agartan dubartii sadi qofa jira. Wanni Oromoon amma ittiin qeeqamu keessa qeequunis dubartoota keenya irraa dhufa gadaa dubartootaaf bakka kennu
gadaan kun gadamatu kadiiraa qofa ta'ee allallee hunda akkanatti bakka Oromoo walgeettuutti dhiirri heddummaatti warjamu kana jira. Isin gadaa tuulamaatii fi ammallee ka Oromiyaa kana kadeeftanii ijaartan kana keessatti salaakaa taphatee jirame ilmi namaa wal qixa. Dubartoonni akka rabbi isaanii kenneef akka Oromolleen uummallee isaanii kenneef gadaan walqixxummaa kan isaanii akka kennuuf haala akkamiin seera tokko tokkollee fooyyessine jechaa jirtan haaraan ijaaraa jirra jettanii mee birhaanee fa'aa waan akkam kennuu jettanii waan akkam kennuu irratti qophooftan. Gaariidha. Sammuudhaan waaqa lagatanii faananii lafa lagatan jiru Oromoo akka dubbanna. Gadaan Oromoo haadha siiqqee dhiibdee hin jirti gadumtu dubartiin haadha siiqqeeti. Abbaan gadaa yoo abbaa gadaa ta'u haati manaatirree haadha gadaati. Caffeen bee ati dubartiidha ati dhiirettee ani murtuuti. Abbaan gadaa yoo abbaa gadaa ta'e haati gadaatirree dubartiin haadha gadaati. Haadha siiqqeeti. Haati siiqqee baanan abbaan fe'ee dura muru. Gadaan keenyas immoo barcuma hin qabdu haadha siiqqoleeti. Haati siiqqolee qabdi. Hin qabna. Hora hoomnu dubartii malee miidhagu. Shamarran malee miidhagu. Televiziyoonii keessatti ilaaltamee hora arsanii biyya feetti tamsaasaa. Maaltu nu dura deemu? Haadha siiqqeeti. Shamarran akka kunoo mijoota fattee gadaan duubatti deemti. Dubartii malee mannuun oolu. Dubartii malee mannuun bareeda. Abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Mirgi dubartii immoo akkamitti abbaa gadaa ta'a? Akkamitti abbaa gadaa jechuun tokkichaa muti namni keenya miseensa abbootii gadaati. Miseensi abbootii gadaa kabajaa gadaa qabaame. Amma namoonni tokko tokko maal jedha Oromoon dubartiidhaan mirga kennu waan jedhu mootii. Kuni namoota Oromoon jaalanne kana jedha malee Oromoomtuu dubartii addaan hin baasu. Kan Oromoon jaalanne jechuu danda'a mirga dubartii. Namichi jedhu suni mirga dubartii ati kabajjee jedhaani atumtu kan ofii lafa godhee keenyatti laaquu deeman. Kan ofii akkas godhan. Oromoon dubartiin shurrubbaan naannoo jaallatu. Dubartiin eessaa galtee waadanii warra haadhatee galteedhaan bareeddee galtee abbaa warraa tirree bareedde. Dubartii malee Oromoon jiraachuu hin danda'u mirgirree guddaa kennu Oromoon dubartiidha. Dubartii mataa irraa naannu. Dubartii mataa irraa naannu. Manaa durreen jira isaa ifaa gaafatu. Dubartiin teenya shurrubbaa dhaantee qayya ulattee kan ammaa tirree hundaan duru. Kan ammaa kun kibaata kana diddibataa. Qayya ulattee dubartiin diddibatee kan ammaa samu qayya san keessas hin taa'u. Haadholeen keenya waan gootu mirga guddaa godhu. Fuulleen maal jetti yoo eeggistu. Kuma maalii galattu burungudii dhabdu kunniin dhulattu jedha. Burungudii dhabdu kunniin dhulattu akka bareedduuf jedha fuullee nuuf. Kanaaf dubartiidhaa sirni gadaa bakka guddaa qaba. Dubartiin mirga qabdi. Haadharra nuu kenninee muti abbootii gadaa ammaatii mutan kennite duruu mirga qabdi dubartiin. Dubartiin abbaan gadaa akkuma sunitti jedhe inni abbaa gadaati. Isheen haadha gadaati. Yoo inni qollofa lafaa fuutuu dubartiidha. Asaala namichaa arguu dubartiidha. Maalli kun dhoksaan qabu. Haadha gadaa sani abbaa feellaa. Yoo inni goodatu haadha gadaati. Kana gadaa malee dubartii malee akkamtaa mirgi dubartii akkana eegama. Kana hunda of kenna. Unkaan mirga dhiibuudhiis ofuuf kenna. Sirna gadaati irratti hinde. Kanaafu dubartiin haadha siiqqetii beektuudha, deechuudha.
dubartiin jagna deechi dubartiin deechuu baattee dhuma sitti naasisa dubartii malee namni jiraatu hin danda'u dhiira malee dubartiin hin jiraatu akkamitti quba kanaa akka itti fottoksitee hin danda'amu sun kanaaf namoota kana edharree akka karaa itti deebi'anii Oromoon mirga dubartii hin eega dursee mirga dubartiitiin eega kana jedhaa ayyaarillee mirga dubartiitiin eegamaarra biraan amma hireetteeti gaafadhu. Giree konkolaattonni qabee kan dura dubbachuun hin danda'amu giree gadi gaafachuu fayyadamu gaafatte faata. Ayyee gaafadhu. Kana salphate jechuudha. Fayyira. waan mirga dubartiin gaafachuu barbaada. Waan akaakayyuu koo gaafadhe tokkoon asitti kaasuu barbaada. Akaakayyuu kootiin maaliin jedhee maaliif mana lama fuutee jedhan gaafadhe. Oromoon dur mana lama fuudha moo maaliif akkoon koo yeroo hundumaa akkoon koo mana hangafaati. Masaanuu ishii booda dhufte sana baay'ee balaaleffatti hin jibbiti. Because there is resource sharing, qabeenya hirrachuun jira, deebisee haadha manaa ishii immoo deebitee irraa fudhachuun jira. Ijaa kana hin jibbiti. Qoosaa irratti illee barna ka'eedha waa'ee masaanuu ilmaan masaanuu Boorana Gujii fi Arsii akkatti wal lolchiise illee qoosaa irratti sirriitti abbootiin gadaa nu ibsan. Jennaan maal jedhee akaakayyuun koo Oromoon duratti mana lama fuudhu bara Minilik dubartii irraa dhiira loluutu baay'ee dhume. Ijaa kanaa lakkoofsi dubartii baay'ee ture. Yeroo sana mana lama fuudhuun kan jalqabame kan jedhu natti akaakayyuun koo. Mana lamaan har'a akkana jenna har'allee Oromoon dhumaatuma jira ijoollee koo fudhadhu jedhe mana lammataa keessaa kan dhalatan ijoollee shantu Eritiriyaa Gondar wanni keessatti jalaa dhufe jechaadha humnaan qabatanii milishaa godhanii har'allee Oromoon dhumaatuma jira dhiiratu irra du'aa jira har'allee warra mana masaanuu dubarri lama qofaa turanii ilaali dubara duwwaatu jira warri dhiiraa hundiin dhumanii har'allee dhiirri dhumaatuma jiraan naan jedhe. Kanarratti waan isin beektan maaltu jira jechuufan jedhe. Otoo Oromoon hin jabin Oromoon mana lama fuudhaa ture immoo akkamis jedhu gaafachuufan. Oromoon dubartii lama qabanii hoomii jalqabeetan jedhu dur kun hin jiru. Oromoon dubartiin irree masaanuu deebanyu wannoo qabatteedha. Yoo heerumuu irree baattee utubaa qabatteedha. Aseenaan beekta. Aseenaa dhaqxi malee Oromoo namni hin butuu jedhan hin butan. Oromoo namni hin butan dubartii namni hin butu. Dubartiin mirgaan jedhan kana. Oduudhuanii akkatti hin tuqani. Yaa ta'u malee namni uumamaa waaqati aseenaa dhaqxee jedhan. Taa'een ka'uu seeneen bahuu waan jedhan tokko beektu. Seeneen bahuu taa'een ka'uu. Ishiin yoo utubaa san qabattee abbaa feen bahu baasuu dhiira isa hin jira hin beeka warri yoo ilmi kiyya ga'e akka ilma kiyya jaalattee dhufte hin beeka achumatti teechisanii seera itti guutanii wal fuusisa Oromoo argitanii yoo turte Oromoon immoo kabajaan dubartii dhaqee fuudha malee urfaa lafarra butee haleelee ifu sirni kun maaltu nutti fide faannoo sirna naftanyaatti fide kun guutumaan guutii hin beeknu
dhufee achitti